Hai nagaa faraarri eegumsi waaqayyoo iddoo fi haala qixa jirtan hunda keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa fayyaa keessanii nagaa godhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Baga nagaa fayyaatti eeggamtanii yeroof sa'a kana keessanii akkasumas immoo mana kanaaf maatii kan hin taane sabiskiraayib gochuun maatii tanaaf dabalamaa maatii naaf ta'a isiniin jedha. Harallee viidiyoo isaa biraan dhufeen jira. Viidiyoon har'aa immoo dinnicharraa kibbee hojjechuu yookiin kibbee bataataa isa jedhamu jechuudha. Yeroo baay'ee bulguliirraa hojjenna mitiiree yookiin qamadii qincee jechuudha. Amma garuu dinnichaatirraa hojjechuu fi dinnichaa itti naqeetiin jira. Akkanaa bilchaatuuf sirriitti bilchaachuu barbaachisa. Akkasumas immoo laahmeedhaa fi laahmee hojjechuuf jechuudha. Akkuma kibbee kaanii laahmee mafruumidhaan hojjetama waan ta'eef wantoota isaaf barbaachisan asitti shunkurtii bilcheessaa raaqimamiiwwan isaaf barbaachisu itti godheen jira. Kan akka arfee, kan akka bahara aswadii garuu bilchaate kunoo asitti laahmee itti gochaan jira. Soogiddas dabalatee tuumis qullubbii adiillee jechuudha. Akkasuma immoo jinjir paawudarii illee ittiin fayyadameen jira. Xiqqoo erga amma shunkurtiin bilchaate immoo laahmee mafruumii akka kanatti itti godheetiin jira. Egaa hanga dhumaatti yoo na hordoftanii akkamitti akka hojjetamuu fi maal akka fakkaatu gara dhumaatirraa kan waliin ilaalluun ta'a. Yeroo baay'ee dinnicharraatii hojjechuun baay'ee badaa akka san hunda miti. Maatii xinnaa akka sanitti yeroo tokko darbeetidha. Kun dinnichi hin bilchaanne gana bishaan isaa ho'eetii jira jechuudha. Gidduu gidduutti akka kanatti illee fayyadaman sisiniidhaaf nama nyaachisa mitiire. Kanaaf asitti ani kan jechuun kophumatti yeroo dinnicha irraatii hojjetamu wanti dhufu jira jechuudha. Ani garuu kaakirraa tumee akka kanatti warri wanta ittiin rukutaan akka kanatti ittiin tumadoosha fakkaata kiyya. Garuu warri qullubbii adiidhaan isa tumaniinis zibbir baaggii keessa gootanii yookiin keeshaa kana keessa gootaniiti manatti harka keessaniin qopheeffachuu hin dandeessu. Kunoo ani mana ittiin qopheessa jira. Kaakee mana kamii eenyu biraayyuu hin dhabamu jechuudha. Asitti immoo laahmee mafruumii isaaniitti gochuufini naaka kanatti caccabsaatiin hin jira jechuudha. Jooz jedhama. Loozii odoo hin ta'in joozidha kuni. Innaa xixiqqeesseetti gochuu waan barbaaduuf nan caccabse jechuudha. Soo akka kanattiin sirreesseetiin jira. Erga laahmeen bilchaatee boodadha kan inni itti godhee hagamuu hin tursiisu waan ta'eef bakkatti illee kan cufan jiraan garuu xiqqoo irra tursiisee ka'eetidha. Kananii erga waliin ka'ee kananii cufeetii jechuudha jala dhaamsee jechuudha. Waazawii viidiyoo irratti sagalee waraabuun baay'ee wal jala nama jala hidhaa dhiifama isiniin jedha. Jim jedhee akkanumatti gadi isinii lakkisuun waan naaf hin mijannedha. Fidhaa natti hin tolu isiniif sagalee irratti yoon waraabe wayya jedhee waan yaadeef dhiifama isiniin jedha. Asitti dinnichi kiyya sun akkanatti hin bilchaate jira. Sirriitti bilcheessuus qabna jechuudha. Maaliif hin sukkuumama waan ta'eef ani duqeetii yookiin daakuu wanti dabalu hin jiru ittiin dabalu. Asitti zubdeedha. Zubdeen itti godha jechuudha. Yoo barbaadan zayitiillee itti gochuu dandeessu. Nan garuu zubdeedhaan hojjenna waan ta'eef akkasuma immoo soogiddas jechuudha. Zubdeen inni duratti godhe sun xiqqoo hin xiqqaata jedhee gasiitiitti dabaleeti hin jira. Dinnichi kun sirriitti bilchaatuutii qaba. Daakuu ittiin godhan warroonni daakuudhaan sukkuuman jira. Garuu kunumti yoo sirriitti isinii bilchaate sirriitti isiniif sukkuumama jechuudha. Akkasuma immoo bahara aswadiillee xiqqoo ishee ittiin godha jechuudha. Hin barbaadan yoo ta'e immoo itti gochuu dhiisuutii dandeessu. Egaa akka dinnicha kana kibbee bataataa kana namni baay'een chiisidhaanis hin hojjeta waan ta'eef jibneedhaan jechuudha. Kan koo baay'ee gaariidha. Garuu maatiin kan koo hin jaalatan jibneedhaan nyaachuu wanta akka kanaa nama furdiisu kana badaa hin jaalatani. Dinnichiyyuu mataa isaatiin inni nama furdiisa jedhu isaanii waan ta'eef kanaaf jibnee illee fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Gisee laahmee mafruumeetti gootas sana. Soo ho'aa waan ta'eef dura kan shunkurtii qullubbii adii ittiin tumuun caccabsadhe jechuudha. Baay'ee ho'aa waan ta'eef jechuudha. Egaa inni xiqqoonaaf qabbanaa'ee booda immoo
harkaan ofuma kiyyaatiin nan sukkuume harka koo dhiqadheen jira. Na dhiqamasiniin jedha asitti saayiniitti erganii zayitii itti godhee akka inni ofitti hin qabne jalasaa zayitii dibdeellee waan barbaadan dibuu dandeessu akka kanatti tolcheen jira jalasaa jechuudha. Achitti hammalamee bilcheeffanne san finneetti naqna jechuudha. Erga akka kanattiin tolchee wal qixxeessee booda xarriisa garuu qarqara isaa dhiifama boodaan erga xumuree boodaan sirreessa jechuudha. Hammalamee sana hamma caafi isaatitti waliin gahuu ni qabda jechuudha. Irra naqachuutiin qabna. Yeroon tolchuu saayiniin inzoora waan ta'eef harka tokkoon bilbila qabe harka tokkoon yeroon tolchuu naaf mijatuu dideetiin iddoo sanitti kanan addaasin jalaa kutee irratti tolchuunis akkuma sanitti kanu irratti gubbaarranis itti gadi tolcheetiin jira. Amma barbaachisa kaakaakeen qopheeffanne suni gubbaa kanarra goone akka inni wal nuuf qabatuuf dinnicha gatii ta'eef duqeetis waan ittiin daballeef daakuu jechuudha. Addaan akka firfir hin jenne akka addaan babbaaneef baay'ee gargaara jechuudha. Kanaaf kaakeen kanaaf barbaachisa. Matuma isaatiin iyyuu dhufa dinnicha kana hojjechuuti yeroo barbaadan maarkeetirraa hin fidama ture garuu kaakeen gatii jiruuf manumatti qopheesse isa gubbaarratti naqeen gadi nan tottoshaani jechuudha. Irra hundumaa erga waliin gahee booda kun akka kana jira. Amma immoo qarqara isaatti darba jechuudha. Xarzii isaa wanta qara hin qabne inni sikkiinii ta'e amma kun doomadha. Baay'ee qara hin qabu isayyuu garaa qara qabu. Oliin garagasha malee gadi hin garagashu. Sababni isaa saayiniyyee kana meeshaan qara qabu yeroo isin jalaatii tuqe amala ofitti qabachuu waan tokko ofitti qabuuti isin jalaatii barataa jechuudha. Kana wanta qara qabuun hin tuqnu. Akkanatti bishaan xiqqoo cinaa godheeni caafisaa wal qixxeeffadheen jira jechuudha. Amma gara forooniitti galchuuti taafee kana foroonii keessaa galchee ergaatii bilchaatee akka kana jira ba'ee jira. Ani hin muru ergaa bilchaatee ka'eedha kanan muru akka piizaa sanittidha kanan muru. Erga qabbanaa'ee boodallee muruutii dandeessu garuu dursa immoo osoo muruu baatanii gaariidha osoo hin gashini. Turtiin koo har'aa kana fakkaata. Guddaa galatoomaa waan na wajjin turtaniif baay'een sin jaaladha. Akkasuma immoo laayik naa gochuun yaadni keessan anaaf utubaadha waan ta'eef yaada keessanis akka na wajjin turtan abdiin qaba. Nagaa naa ta'a.